بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني نيجرو كذا أنا فرتك من كابو شيخ أمين درجة سناتاتي كغاريتي كنجل كبا أني غافي أني نجل كبا يروحون دغافة هذا مران نجلنا غافي دبي أرجتو والجينا رتا أمي كوني والجئي تكفى غافة إني هندا أتأمي إني كن والجئين بور تأمودي ممو والجئي الرأكيسة تداوي تيم والجئي بوري إسار راكنا وننجت بربادف والجئي الإسلام والجئي خرادي ما يتجورا مميتي والجئي إساجة كمانا كأمو جتشو في التايم نوفي ساعتي أفريفو لكالا ساعتي أفريفو لكالا والجئي إسلاماتي وانتايف إسا خرادي ما يلتجوراني مال والجئين رفو والجئي حتى تأم والجهين فواتنا أما كوني أكغافيتس أكا هجي مناتس نمني أبرتون بربادا كلام مفا وندو برتين إرماتشيف نتكاتك تتبغى دمباو هاوان كينيا إيه سرقاني غافي دماليف جنان جريكو يوولي غلن مانا كيسا وانجري نما توجيتو ربين قفا بيكا undi keessa nu beeytuuf kolfitanila gaaf tokko gandi tokko ka'ee dabalachuu waan jedhu jalqabe jedhan dabala faalixanu jarri suni jettee dabalachuu jettee wal ijaartee ganda keessatti gudii goote ijaarmaya ajaa'ibaa tokko ijaartee nam tokko hin beeku mana keessa biyyi ibiddarra bula yeroo gabba'u naan qaalichi dhufee kunis imaamani maaliidha jireenyaan qaboo adiraa waa'ee kutubaa waa'ee haadha manaa khaxabaa maree qaalichi aandu eenoo leedaadha qaalichi ibiddarra na bulcheetee haati manaa kootii inni kun dhufeetti naan waatu jira jedhanii qaalichi kutubaa qopheeffatanii ol ba'anii madraka irratti ol ba'anii yaa jara keenya jedhan jennaanii mee namni dubartii mana keessaa aazaa goote ol ka'aa jedhanii jennaan namni hundi ol ka'e akka jiru ganda sana keessatti waan jarree irratti walii galammo waan ajaa'ibaati ol ka'e manni hundi ol ka'e jennaan namichi tokko qofittiin taa'e teenyaan biyyi guutuun gara isaatti galagaree kan isaa kun dinqiidha warra dinqii qaba akkamitti biyya guutuu keessaa hafee jedhaniitti siqanii maali akkuma saaliyaa wayiitii haati manaa keetti maali jedhe muka mooyyeetiin duwidana kuttee nanan ka'uu dadhabee ka'uu dadhabee citaa jira malee maal saaliyaa maal kan koo irra caalaadha malee manaa beeku dhabe malee duwidi koo takka jirutti jiraafan ol ka'uu dadhabee egaa bakka kanatti yoo jaran hirmaachisin yoo jarri kun yeroonis immoo waan inni hojjetaa jiru argaa jirtan jara ol babaasu waan jedhamu tokko jira Ogumaata isin amma fakkeenyaaf walga'ii liigii ani naannigan jedha utuu sila akka kootiitti afaan Oromoo yoo godhinaan jettani naanniga du'aataaf ulamootaan jedha haroo walitti qabamaa jechuudha naannigni kun bakka bakkaa walitti yaa'a namni gammoojjii Harargee taa'e beeka naanniga jechuun namni beeku nama gammoojjii Harargee taa'e beeka bakka galaanni bakka hundaa walitti yaa'u naanniga qotamaaf naanniga qophaa'e sanatti gayyaa'a yeroo gayyaa isan achitti walitti qabamee achi biyyi dhugee irraa fayyadama kanaafi utuu sila naanniga ulamaatii fi du'aatotaa jedhaniin irra figa liigii namaan galu raabixaa amma afaan arabaa beeku qofa beeka kanaa jennaan daka sana bu'ee asoosaadhaa hamma dhaqee jijjigaa ga'utti nama ulaa nama haadha dha'u waan jedhamuun ergaa dabarfadha kan biraa maal namarraa barbaachisaa gumaatasaa nu namni harkaana qofa gadhaabee lafaa qabu bolokeetii dhuma tokko ta'anii as dhiyaachuudha malee waa bira waan barbaachisan qabu. Ani idaara kana keessaa bolokeetii tokko yoon ta'e dhufe ulaa kana tokko nan cufaa jedhee namni hundi nuuf qopheessuudha. Yoo namni kun hundi isaa wal ga'ee hin godhin rabbii jinniidhaanis diiniin kaddamata rabbii waan isa nama isa gabbaru hin dhabne. Gaafa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ganda uumama abad gahu namni oduu dhufee hime namaa miti. للبات للبجرة دبوب كرامكات دفه جزا الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي معبدي هما نزل بالبر وارتهلا به ويا فوز من أمسى رفيق محمد ودوسنا من دبته نمامتي قمات سابعتي رأيني قودسات ربي ونمان نمسا إسادابته طولا سالفاك أبا وان حفوهن قمني Aidaan keenya yeroo inni shee amiin sila dura taa'u manaan hin jedhinaa jiran
maaliif jennaani yeroo dhuma durataa jedhanii akka tokko fufurdanna keessa keenya tokko afaaniin fayyadu dubbachuu dadhabne harkaan jenna akka iraqil akka akkana nu jalaan taane la dubbisatti nu eegaati ergannoodhaaf ani mataa kootiif ani eessattuu ergamuudhaaf qophiidha lajnaa ulamaa baga dhaabatee kan facaafanne hamargu ijji nagaa walloo arguun siniin jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu adarabboleessa maaliif taata gowwaa karaa guddaa dhiiftee maamarsita bowwaa jahannama keessaa toon qabdu quwwaa khaaliqa kee malee maaltirraa si dhowwaa daddafii toobadhuu gara isaa deebii astaghfirullaha alcaziima lilaahi توبة أمة نبي رحمة وتندن كرم بلبل توبته لكن هداكو تنيات فكاتا سعن قبابة عدو لتاكاتا فسان دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله العظيم لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منشد خنين انجيسا ننكجيب سيبني رايا بامجا اغلطو موجا Ayya Bamicha.